harka fuune kabajamtoota daawwattoota guddaa shoo. Arras keessummaa hin bashannansiisaa isin barsiisa kan jedhu qabadhee dhiyaatee jira. Qopheessaan qophii kanaa ana Hambisaa Mangashaati. Tole kallattiidhumaan gara keessummaa kootiin isin dabarsa. Tole ani maqaan koo Firaans Geetaachoon jedhama. Kanan dhaladhe magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetirii 28 kan fagaattu Arjoo guddattuudha. Kanan guddadhe asuma magaalaa Naqamtee. Tole galatoomii jecha kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumura qophii keenyatti akkasiin afaana jirtan abdiin qaba. Egaa Firaans haalli barnoota kee inni ammaaf hin darbe wantoota amma irra jirtu maali? Tole ani kutaa gadaanaa magaalaa Naqamteettidha kanan baradhee xumure kaampaasii yuunivarsiitii Miizaan Teeppii yuunivarsiitiittidha jechuudha. Barreen gaddaa jechuunis bara 2015 muummee fayyaatiin BSS Midwaayifariitiin kanan eebbifame. Firaans wanti ani sirraa dhaga'u kunoo muummee fayyaadhaan eebbifamte. Garuu wanti ani odeeffadhee waa biraadha. Ati Firaans ijoollummaa kee irraa jalqabee Firaans ijoollummaa isaa irraa jalqabee ogummaa adda addaa qaba kan jedhamu odeeffadhe. Tole inni kun ijoollummaa keetti jalqabee fakkii kaasuu wantoota garaagaraa irratti hirmaatte. Isa kana wajjin wanti wal fidu maaltu jira fayyaa fi fakkii kaasuu gidduu? Fayyaa fi fakkii kaasuu wanti walitti fidu yoo jiraate anaatoomii fi fiiziyooloojiidha. Garuu immoo walitti fiduu hin danda'u malee. Haa ta'u malee fayyaa fi fakkii kaasuu wajjin wanti walitti fidu homtii hin jiru. Inni sun waa'ee namaa irratti kan qoratudha. Saayinsii fayyaadha. Fakkii kaasuun garuu ogummaa yookaan immoo piraaktisii keessa wanta dhufuudha wanta ta'eef wanti walitti fidu hin jiru. Tole ogummaa fakkii kaasuu kana maalirratti horatte? Maaltu muuxannoo siite? Ogummaa fakkii kaasuu kana muuxannoo wanti naaf ta'eera jedhee yaadu shaakaladha. Shaakalaan addatti koorsii yookaan immoo barnootaan idilee waa'ee aartii irratti hojjetu fudhadhee hin qabu. Gara fuulduraatti fudhachuuf yaada isaa qaba. Garuu hanga har'aatti taanaan shaakala gochuu koodhaan kan keedha. Ga'umsa narra jiru kanarraa akkan gabbannee godhe jechuudha. Tole Firaans fakkii kaasuudhaanii sooshaal miidiyaa irratti dorgommii wayii ture karaan dura akkan odeeffadhetti. Dorgommiin sun akkam ture? Fakkii eenyudha immoo kan ittiin dorgommii sana dorgomte? Eeyyeen bara 2014 natti fakkaata artistiin keenya jaallatamaan Hacaaluun erga du'ee waggaa isaatti ture karaa Dr. Naafii Argeetuu fi Habtaamuu Lammuu kan dorgommiin fakkii kaasuu wayii kan qophaa'e an yeroos barataa waggaa 4ffaan ture eebbifamuuf hin jedha. Isa booddee dorgommii kana argeen karaa sooshaal miidiyaa dorgamuudhaaf kan eeyyale jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ulaagaan dorgommichaa suuraa nama lamaa kaasuu ture. Innis suuraa Dr. Naafii Argeetuuf Habtaamuu Lammuu kaasuu ture. Ani garuu yeroo sanatti piraaktisii Jimmaatti ba'een ture. Jimmaan ture. Naan mijatu ture dorgomuuf. Isa booddee dorgommii sana of dabarsuuf ture kan eeyyale. Haa ta'uyyuu malee garuu karaa keessaa ijoolleen na beekan dorgommiif akkan qophaa'aa jirutti kan isaan natti haasaa turan. Haa ta'uyyuu malee garuu ani akkan qophii gochaan jirre gaafa itti himu bilbilaan akkasumas karaa miiseejii garaagaraadha kan isaan na kakaasan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dorgommii sababni isaas ati ga'umsa bareedaa qabda kan jedhuun ture kan isaan na dorgomsiisanii hiriyooti koo jechuudha. Haa ta'uyyuu malee an lamaan isaanii kaasne ammayyuu ulaagaan isaa lamaan isaanii kaasu ture. An garuu suuraa Habtaamuu Lammuu qofa kaasee itti erge jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dorgommii sana nan dorgome. Namoota 82 ta'uu 62 namoota akkasii ture. Isaan keessaa ulaagaan jalqabaa tokko hanga 5 nama ba'eetu suuraa artiist Hacaaluu Hundeessaa kaasa ture. Sadarkaa sadaffaadhaan xumure jechuudha. Dorgommii isa jalqabaa isa booddee top 5 yookiin immoo sadarkaa tokko hanga 5 warri baane suuraa Hacaaluu yookiin immoo artiist Hacaaluu keenya akka kaasnuuf carraa arganne isa booddeedha jechuudha. Kanan isa kaasee. Isa booddee sadarkaa tokko hanga 5 namoota ba'an ijoollee aartii fakkii kaasuu ga'umsaaf dandeettii akkasumas immoo karaa barumsaallee ijoollee arkitekcharii turanii fi aartii baratan ture tokko hanga 5 kan ba'e isaan keessaa ana qofa ture kan
ogummaan koo kan fayyaa ta'e yookiin immoo waan biraa barachaa kan dorgome jechuudha. Innis anuma ture fayyaa barachaa waggaa afuraffaa barumsicha dhiise. Koorsii saayikaatirii jedhamu tokko ture yeroo sanatti kan fudhachaa jirru. Koorsicha dhiisee deemee kanan dorgome isa booddeedha suuraa Hacaaluu kaasnee namoonni 5 kun dorgomne sadarkaa lammaffaadhaan xumurre jechuudha. Tole dorgommii sana irratti wantoonni achirratti dhiyaatan sun badhaasa qaba ture. Gaarummaan isaa kaayyoon isaanii ni jalqabaa. Nuun ogummaa keenya akka jajjabeessinu ture. Kanaafuu sadarkaa tokko hanga 5 warri baanii sadarkaatti hiranii hunduma keenya badhaasaniiru. Tokkoffaa sabees lammaffaa hanga 5tti bahee badhaasa qarshii fi CD artistii keenya Hacaaluu ture. Kan jalqabaa kan nuuf laatame gabaattiin baanii CD Hacaaluu yeroo si jalqabaa nu ture jechuudha kan fudhate. Eesh kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Firaans fakkii tokko kaasuudhaaf mee hagamitti dadhabda hagamsitti fudhatame? Fakkii tokko kaasuu fi gaaffii kana gaaffii baay'ee ulfaataadha. Sababni isaas tokkoffaa namatti garaagaradha. Suuraatti garaagaradha. Akkasumallee haala ati keessa jirtu yeroo sana Ingiliffaa moodii kan jennee fayyadamnu kana jechuudha. Moodiin kee baay'ee murteessaadha. Haalli ati keessa jirtu yeroo sana. Sababni isaas aartii jedhamee aartiin walitti qabama beekumsaa fi miiraadha. Aartiin beekumsa qofa osoo hin taane miira sana keessa jiraachuu qabda. Walaleessaa taatee gaafa walaltuu miiraa fi beekumsa wanta sanaa qabaachuu kan qabdu miti. Waa'ee odaa tokko walaleessuu yoo barbaadde jalqaba beekumsa odaan jirma meeqaa hidda meeqa akka qabu beekuu qabda. Isa qofa osoo hin taane miira sana qabaachuu qabdu. Bargarii itti bittee waa'ee odaa barreessi osoo jettee dhufuu fi dhiisuu danda'a. Garuu osoo baadiyyaa geessitee odaatti agarsiisaa waa'ee odaa walaloo barreessi jettee akka kanaadha jechuudha. Kanaafuu miirratti keessa jirtu baay'ee murteessa jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee lammaffaa immoo suuraa nama sanaa irratti illee garaagara ta'uu danda'a. Suuraa nama tokko, nama 2, nama 3 jechuudhaan gatii turuu fi gaaffii kana jedhee si murteessii sitti himuu fi baay'ee natti ulfaata. Galatoomii achumaan amma ammaatti fakkii kaaste keessaa wanti nama rara yookaan immoo baay'een itti dadhabee inni kuni ija hojii kootiiti wanti itti jennu maaltu jiru? Suuraa Hacaaluu. Suuraa asirratti Suuraa Hacaaluu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya akkuma itti fufeetti jira. Nu daawwadhaa. Tole Firaans suuraa ani hojjedhe keessaa suuraan natti tolu suuraa Hacaaluu beekte. Isa kana maaltu adda godha? Gaaffii bareedaa naa kaastee wanti adda godhu waan lamatu jira. Inni jalqabaa jaalladheedha kanan kaasee. Jaallattii jechuun nama jaallattuuf hojii jaallattu gaafa dadhabdu damooza yookaan immoo gatii dadhabbii keetiin barbaaddu jedhama miti. Anis akkasuma waanan jaalladhu naman jaalladhu waanan kaaseef jalqaba irratti natti tolaan hojjedhe. Inni lammatarraa dorgommii. Dorgommii gatii ta'eef dorgommii jechuun immoo tokko caaluu waan qabuu fi sirriitti fookasii koo sirrii ta'eedha kanan hojjedhe. Miira koo hundumaa beekumsa qabu hundumaa fayyadamee waanan kaaseef sababoota kana lamaaniif adda godha. Tole aartii kanaan fakkii kaasuu kanaanii maalirra jirtaa karoora kee gara fuulduraa maali? Ani akkuma amma irra jiru sadarkaan amma irra jirutti ammaaf ofiisii yookaan immoo biiroo mataa kootii banadhee hin qabu kan aartii garuu manuma keessattidha kanan haala mijeeffadhee fakkii kaasaa jiru gara fuulduraatti ogummaa koo kana guddisee barumsa na barbaachisu jiru yoo jiraates akkasumas immoo maateriaalii meeshota fakkii kaasuuf na gargaaran garaagaraa ergan guuttadhee booddee gara biiroo mataa kootii banadhee aartii kana jabeessuu baay'ee barbaada. Tole galatoomii mee Firaans jireenyuma kee keessatti wanti si gammachiisu maali? Gaafan hojjedhu moo gaafan ilaalu? Gaafuma hojjettu. Gaafan hojjedhu taanaan fakkii kaasuun na gammachiisaa natti tola. Qofaa ta'ee gaafan ogummaa kootii qabamee hojjedhu natti tola. Garuu yeroon bohaaruu barbaadu yookiin immoo na gammachiisaa kanan jedhee yaadu kubbaa miilaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Firaans fuudheera. Haadha manaa qaba, ijoollee qaba. Kan argiteetu.
Tarii deebisaan eegaa jirta. Eh. Lakki ani ganaa umuriin koo 16 ture moo 15 ture. Ay lakki ani sadarkaa kanarra hin geenye ammaaf. tole. Mee anaanis akka itti naqaastu shakkiin qabu. Eeyyee. Anaan naqaasuu fi sa'aatii baay'ee sitti hin fudhatu. Kaffaltaare. Baadaan nama rakkisanii. Tole Firaans, ogummaa adda addaa akkati qabdu odeeffadheen jira. Fakkeenyaaf muuziqaa, walaloo barreessuu, fakkii kaasuu, dabalataan immoo ogummaa fayyaadha kan itti baratte. Amma immoo achi keessaa fakkii kaasuu filattee irratti hojjechaa jirta. Akkamitti wal bira qabdee ilaalti fakkii kaasuu filatte? Ani namni gaafa dhalatu eenyullee taanaan gama saayinsawaatti yoon si deemuu dhiise illee akka carraa namni dhalatu hin jiru. Kana gara amantiinis yoo ilaalle gara saayinsii fayyaadhaanis yoo ilaalle akka carraa miti kan nuti gara addunyaa kana dhufne yeroo addunyaa kanatti dhufnu immoo mudaa ta'e gochuudhaafidha kan nuti dhufnu. Akkuma ifaa argaa jirtu kana furmaata kan ta'e Toomaas Ediisan ta'e akkuma biyyaa biyyatti daqiiqota 35-40 sa'aata waliidhaan akka deemamu qofaaf ijoollee raayit obboleewwan lamaan akkuma furmaata ta'an akkuma namni maaliif lafa deema fageenya kiiloomeetira meeqaa guyyaa meeqa guutuu maaliif lafa deema akkuma Henry Ford konkolaataa jalqabaa kalaqe jechuudha. Namni kam gaafa addunyaa kana irratti dhufu paashinii yookaan immoo wanta wajjin dhalatu tokko qaba. Wanticha irratti barbaaddee ga'umsa si keessa jirudha akkataa sana baastee irratti hojjechuun immoo ga'ee keedha. Anis kallattii hundaan gaafa ilaalu ogummaan kun barumsa tokko malee gorsa namaallee hin qaban dhugaa dubbachuuf taanaan nama dhaabbatee na bira taa'ee as qabi achi qabi jedhee nama na gorsullee osoo hin qabaatiin kanaan akkas jabaadhe jechuudha. So kana gaafa ilaalu wanti kun kennaa koo sheega namaadha laataa kan jedhuudha kanan jalqabe. Egaa haamileen namootaas immoo akkan jabaadhe har'a ga'u na godhaniiru jechuudha. Kanaafuu kanadha kan. Tole galatoomi Firaans. Mee dabalataan fakkii ogummaa kaasuu kanaa maaltu fakkeenyi sii ta'e? Maal ilaalteeti kan fakkii kaasuu kana filatte? Okay. Fakkii kaasuu namootaan dinqisiifadhu yookiin immoo namoota moodeelii godha jedhee isaaniin hordofu akkuma beekamu ni jalqabaa Lammaa Guyyaadha. Artiistii kabajamaa Dr. Lammaa Guyyaadha. Sababni isaas isaan fakkii kaasu jechuun illee natti ulfaata. Sababni isaas fakkii kanatti jettu suuraa oriijinaala yookaan immoo suuraatti ka'ameerraa gaafa adda ta'udha fakkii kanatti jettu. Kan isaanii garuu sarraa waan adda godhu waan hin jirreef fakkii miti amma jechuuttidha kan isaan ga'u. Lammaffaa mucaa Naawud Xilaahuun jedhamu tokkotu jira. Karaa sooshaal miidiyaa kanadha kanan isaa arge. So isaan lamaan dhaanaaf ammaaf moodeelii garuu jiru namoonni lammiidhaan warra alaa ta'an karaa yuutuubii garaagaraa kanan isaan hordofee moodeela koo isaan godhadhu jiru. Akkasuma Leewuraandoo Daavinchiin illee akkasuma moodeela godha jedheedha kanan yaadu. Tole galatoomi Firaans mee namoota akkuma kee jajjabaataa jiran namoota fakkii kaasan hedduutu jira. Mee isaaniin maal jetta? Dhumarratti immoo dhaamsa yoo qabaatte. Egaa isinillee akkasitti waan na kabajanii naaf hirtaniif guddaa galatoomaa guddaa shoo. Egaa dhaamsa dhumarratti qabu ijoollee gama aartii yookiin immoo boca garaagaraa jalqabbii irra jiranis ta'e sababoota garaagaraadhaan addaan kutaniif dhaamsa qabu tokko yoo jiraate itti fufaa ogummaa keessanii hin ajjeesinaa of keessatti hin balleessinaa kan jedhudha. Sababni isaas namni kamillee taanaan gara haadha isaa keessatti wanti inni baree yookiin immoo dandeettii ga'umsa guddaa horatee dhalatu hin jiru. Sababni isaas akka nama kaaniitti ji'a 9-7 booddee ni dhalata. Isa booddee kennaa wanti jedhamu fedhiidha baay'ee. Fedhiidha. Fedhii sana qabdu taanaan fedhii sana irratti hojjettanii milkaa'uu ni dandeessu jechuudha kanan barbaadu dhaamsa koodha. Sababni isaas dhimma yeroodha malee namni milkaa'in tokko illee hin jiru addunyaa kanarratti. Garuu konsiistensii yookiin immoo itti fufinsaan osoo addaan kutiin waan qabatan irratti cimsanii irratti hojjennaan ni milkaa'u guyyaa tokko firii ija isaanis gatii arganii fi addaan hin kutinaa. Callisaatii irra deddeebi'aa yaalaa namoota gama isin irratti bobbaatanii hojjechaa jirtan kanarratti jiran immoo
gaggaafadhaa waan hin beekne sarchi godhaa yuutuubii fayyadamaa jechuun dhaamsa kootii galatoomaa. Dabalataan namoota galateeffachuu barbaadda yoo jiraate galateeffachuu dandeessa. Egaa namootaan galateeffachuu barbaadu jalqaba irratti isuma akkasittiin na uume waaqayyoon kanan galateeffachuu barbaadu sababni isaas ogummaan hundumtuu harka isaa keessadha kan jiru ka'umsa wanta hundumaadha. Sababni isaas addunyaa kana irratti wanta ilaaltu kun yoo jiraate fakkeenyaaf qodaa kana yoo ilaalte namni qodaa kana oomishe osoo as taffeerte wanta irraa fidee oomishe qaba. Kanarraa kana fayyadamee kan inni jedhu. Egaa waaqni guddaan kun garuu wanta tokkorraa osoo hin fidinidha kan inni dachee kanaa fi bantii samiif waaqa kan inni akka istiin uume jechuudha. Kanaafuu isa galateeffachuun barbaada. Itti aansee maatii koodha kallattii garaa garaadhaan yeroon jalqabbiirraa kaasee na wajjin waan turaniif itti aanee sadaffaa irratti namoota hiriyoota koo naannoo natti dhiyoo jiran maqaa isaanii waameen fixu. Inni afuraffaa hiriyoota koo karaa sooshaal miidiyaa wal barre. Sababni isaas ani waggoota darban 4-5 suurootan kaasu karaa miidiyaadha kan gadhiisu. Isaanidha haamilee kan naaf ta'e jabaadhuun bareeda maal jechuun kan mootiveetii yookiin immoo nasiyeessanii akkan har'aan ga'uun kan na godhan. Kanaafuu isaanis guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guddaa showuu gara xumuraatti adeemaa jira. Egaa Firaans waamicha keenya kabajee gara istiidiyoo keenyaatti waan dhufteef galatoomi sin jechuu barbaada. Hayyee isinis guddaa galatoomaa warri guddaa show sababni isaas akka istiina affeertanii na kabajanii asti waan na waamtaniif kabajamaa ulfina argadhaan isin jedha hundumti keessan. Egaa isin immoo jabaadhaa isin jechuun barbaada. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goolabnee jirra. Haga sagantaa biraan deebinee walitti dhufnutti nagaan tura.